Ashamarka fuudhee hordoftoonni Abduu Moobaayilaa biyya jirtan keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan warra jalqabaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu Moobaayilaa biyya sabiskiraabii godhaa maamiltoota keenyatti dabalama. Muummichi ministeera Itoophiyaadha Dr. Abiy Ahmed har'a meedaaliyaa badhaasa argateeti jira. Xaaliyaan Roomaa keessatti kan inni badhaafame jechuudha. Saamma sirra deebiidhaan Noobeelaa argatee kan jedhu namoota hedduudhaaf dinqii ta'eeti jira. Mee maaltu jedhama? Fakkeenyaaf dinqisiifattoonni fi jaalattoonni paartii badhaadhinaa akkasuma muummichi ministeera Abiy Ahmed koongiraachaa jiran akkasuma gartii karaa miidiyaa biraatiin hoo maaltu jedhama? Badhaasni isaa kun hoo maalinni? Natu adda isiniif baasa. Karaa biraatiin ammoo walgahii Roomaa Itaalii kanarratti argamu muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed Noobeela kana caalaa waan nama gammachiisu oduu shoshoftaa biraattu as baatiin jira. Meeshoo shuftaan kun hoomaaleen kan jedhu kanas gurraan isin boosa akkasuma muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed karaa TikTokiinis dhufaniiti jiranii waan arra tahame kanallee jechuudha karaa TikTokiin as baasaniiti jiran jechuudha eenyufaa waliin geem taphatu immoo maalii faayidaan isaan TikTok banatanii fi mootummaan Soomaaliyaallee TikTok banateeti jira mee maaltu godhamuudhaaf deema waan tokko waan nama bashannansiisullee keessa bubuufna. Haga dhumaatitti na waliin tura muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed kan amma dura Noobeela addunyaadhaa Noobeela nagahaa jechuudhaan badhaafaman jechuudha. Kan mootummoota Afrikaa keessaa namni muraasni qofti fudhateetiin jiru jechuudha. Badhaasa san fudhachuudhaan dinqii ta'eeti ture jechuudha. Keessattuu akkuma aangoo qabataniini garuu deebi'ee faallaa sanii ta'ee ture ka waa'een Noobeelaa nageenya saniin faallaa ta'e haga gartee namoota hedduudhaaf gaafii ta'ee warri Noobeelaa kun nama akkamiif Noobeela kennaa akkasuma namni Noobeela fudhate maal hojjetuu qabaa ka jedhu ajaa'ibsiisoo guddaa ta'ee ture akkuma sadarkaa addunyaatitti isin jechuu barbaadeeti. Arraan tan ammoo Itaalii Roomaa irratti jechuudha badhaasa kana kan fudhatan. Walgahiin kun kan maaliiti? Itaalii Afrikaa jechuun walgahii Itaalii kan Afrikaa kan Itaaliin Afrikaa waliin hariiroo isii michummaa isii cimsatuudhaaf geggeessitu kan dippiloomaatonni addunyaadhaa adda biyyoota garaagaraa bakka buutonni biyyoota adda addaa kan irratti argaman irratti jechuudha. Karaa warra biyya bulchaa jiru yookiin ammoo gara muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmedini waa'ee gammachuu kana akkuma isin jedhe karaa TikTokiinis akkasuma gartee karaa Facebookaatiinis ibsatanii jiran jechuudha. Akkasuma fuula Facebook isaarratti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaallee gammachuu kana ibsateeti jira jechuudha. Mootummoota gamtooman irraa jiraniitiyyuu isaan kan isaan ibsatan jechuudha. Karaa biraatiin ammoo fakkeenyaaf mee kan miidiyaadhaan biraa gabaasan amma fakkeenyaaf kan miidiyaan biraa gabaase ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed mul'ataa fi geggeessummaa wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf qabanii fi badhaasa dhaabbata wabii nyaataa addunyaa irraa argataniiti jiranii. Dhaabbata nyaataa addunyaa irraa argatanii jiranidha. Badhaasni kun agrikaal meedaaliyaa jedhama. Badhaasni Xaaliyaanii magaalaa Roomaatitti kan geggeeffame yoo ta'u badhaasni kun FAO agrikaal meediyaal jedhamuudhaan waamama. Haala ariitiidhaan jijjiiramaa jiru kana keessatti qamadii oomishuudhaa fi uf gahuudhaan laal amma asirratti wanni isaan irratti badhaasan maalinni fakkeenyaaf waggoota shanan kana qamadii gara alaatitti ergina keessattuu waggoota sadiin booda kana jechuudha. Wanni kun bal'inaan karaa mootummaatiin deemaatiin ture jechuudha. Namoonni gartee wanni kun tarii bitaa isinitti galee akkamitti gartee biyyi sun nagaa hin qabdu akkamitti ammallee addunyaan isa badhaasti maal warri jettanii waa'ee yookiin biyyi nagaa dhabuutiif nagahaatii waa wal qabatu miti kun waa'ee qamadii kara biyya alaatti erginaa uf dandeennaa nuun ergina addaati. Tole hayyee amma asirratti fakkeenyaaf badhaasni Dr. Abiy Ahmed kun jechuudha qamadii biyya alaa irraa nuuf hin jechuun uf dandeenna waan jedhudha. Gabaabdumatti uf dandeenna inumayyuu kara biyya alaatitti ergannaadha. Kana waan mootummaan beeksifate fakkeenyaaf amma mootummaa yoo qamadiidhaan if dandeenyeeti jirra yookiin ammoo inumayyuu qamadii kara biyya alaatitti erguu barbaanna kan qulqullummaa isaa gartee keessan kanaa oliiti isinii erguu barbaanna yoo jedhame addunyaan reepoortii isaaniitii bira kadhageetu fakkeenyaaf isaan kana irratti hojjetan karaa biraatiin beeki namni haga fakkeenyaaf mootummaa Dr. Abiy Ahmed jechuun haga warra badhaadhinaa kana jechuudha sooshaal miidiyaa to'atuu namni isaan beeku ajandaa facaafatu waan jiru natti fakkaatu akkanatti guullaadhu jechuudha. Kana beektee yookiin waan qorannoodhaan gabaafame jechaan jiru akkanumatti yoo achi ilaaltan fakkeenyaaf akkam burjaajessuus haa ta'u akkasuma gartee ajandaa isaanii irratti geggeeffatullee haa ta'u namni haga Dr. Abiy yookiin ammoo gartee mootummaa biyya bulchaatiin jiru kan warra badhaadhinaa kana sooshaal miidiyaa kana to'atuu danda'u kan haga isaanii gartee ajandaa facaafatuu danda'u faarsee bulaa hedduu oomishatanii jechuudha nama hedduudhaaf mallaqa kafalanii yookiin ammoo gartee kallattii adda addaatiin karaa atiin beekneen ajandaa si uumanii akkasuma ajandaa sanii si burjaajessan keessallee furmaatallee siif kaa'anii kallattii adda addaatiin namni haga isaanii beeku jiru asumaan ammoo karaa TikTok illee dhufeeti jira muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed jechuudha akkasuma mootummaan
mootummaan Soomaaliyaallee Sheek Muhammad Hassan maqaa Soomaaliyaatiin haabanu malee innis karaa achitti dhufeeti jira. Inni garuu kuma shan akkas qaba. Muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmadiin duratti banee jechuudha. Garuu ka Dr. Abiy Ahmad ammoo amma guddataati jira kun gara 10,000tti ol siqeeti jira. Amma hagamaan isin jechaa jiru kanatti jechuudha. Tarii TikTok kun waa'ee siyaasaa hagam takka keessummeessa ka jedhu anaafis gaafiidha. Moo geem irratti taphatuudhaafi osoo geem kana osoo gartee muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad fi kan Somaaliyaa Sheek Muhammad Hassan osoo waliin taphatanii akkam jettan jechuun wadaanya caawataa baanaan san jechuudha. Osoo wal affeeranii beellama taphatanii eenyutu mo'ata laata. Qoosamaaf hin jira. Odoo geem beellamaa wal taphataniitiin gartee maallaqa achirraa argamu muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad galaana diimaa ittiin ijaaraa akkasuma gartee mootummaan Soomaaliyaatis jechuudha. Waan achirraa argamu anis bishaan keenya gartee akka biyyi biraa daangaa keenya cabsileef ittiin uf ijaaraa anana hinjifachiisuu qabdan jechuun istaayila bara karaa TikTok kanaan fakkeenyaaf Oromoon akkasitti oofatanii Oromoo fi Amaara Oromoo fi Somaalee haala akkasii jedhanii oofanii qoosamaaf hin jedha beekaa kan dhugaa gootan akkasitti uffatidha jechuudha. Soo geeme jechuun TikTok kun yeroo maqaan TikTok ka'u geem bashannana kofla haala akkasiitiin kan inni beekamu. Ammoo xiinxaltoonni siyaasaa adda addaa kan fakkeenyaaf warra Habashootaa fa'aa amma hedduun isaanii achi keessatti galanii achi keessaan jiran akaawuntii baratanii jechuudha. Garuu muummicha ministeerota biyyoota adda addaadha kan achi keessatti barate guutuu isaa fattashee nagarre garuu jechuun hin danda'u. Namni akka amma Dr. Abiy Faabilisatti akkasi banateetiin veerifaayi godheetiin mul'ifate hedduu hin jiru. Maqaa biyyaatiin ta'uu danda'a. Maqaa biyyaatiin yoo goote haala adda addaa. Fakkeenyaaf ammallee amala tokkotu jiran amma amala fakkeenyaaf Dr. Abiy Ahmad irratti arge. Yeroo fakkeenyaaf ati haala gadadoo yookiin ammoo haala wallolaa haala beela adda addaa waan akkasii boo'icha adda addaa jiru jechuudha. Wantoota nama gammachiisu bakka haala addaa waan adda addaa haala akkasii san maxxansa. Mee ilaalaa yeroo hedduu fakkeenyaaf Facebook isaa irratti jechuudha. Homa barbaade wanni yoo har'a fakkeenyaaf namni har'a Itoophiyaa keessatti wanni akkanaa kun taame wanni akkanaa taame jedhanii waan ati nama gaddisiisu tokko dhageesse haala akkasii san eedu yeroo sanitti ammoo inni waa'ee biqiltuu dhaabuudhaa biqiltuu bishaan obaasuudhaa jechuun akkanuma laalee yeroo mee ilaala amma waan mul'atu kan ofii kiyyaa argeedhaan. Akkas waan akkasiisan jaalatan jechuudha. Sababa kanaatiif ammoo bakka hawaasni itti galeetiin jiru hawaasni keenya hedduminaan amma keessa jiru sanirratti TikTok banatanii yeroo gartee TikTok keessatti ajandaan uummanni keenya du'ee baluuf sagalee haa taanu namni keenya beelahee jechuun amma keessattuu qamadiidhaan of dandeenye jirra mire uummanni keenya beelahee yeroo jedhamutti achi keessatti ammoo muummicha ministeera badhaafama Noobeelaa arraan tana ammoo kun akkanatti badhaasa akkanaallee kan argate qamadiidhaan biyya of dandeette jedhamee achirratti ibsamu jechuudha. Haala akkasii saniif mijataadha amma TikTok fakkeenyaaf. Malee waan karaa siyaasaa fakkeenyaaf fi waan adda addaa irratti hedduu waan mijatu irratti fakkaatu TikTok jechuudha. Garuu haa ta'uti ammoo bakka hawaasni uummanni ofii jirutti dhaqanii achitti gartee fakkeenyaaf hawaasanitti banamuun anqarooma jedheetii yaada karaa biraatiin jechuudha. Kanaafuu hayyoonni keenyas jechuudha warri akka Jawhar Muhammadis paartiileen biraa warri akka ABO'tis kan akka OFECO'tis koottaa isiin sachi makabaadha. Muummicha ministeera fa'aa waliin geem beellamattanii taphattanii tarii geem kana nama wattan jedheetii waan hidhamtan natti hin fakkaatu geem akkanumatti jechuun kama jaalalattanii taphattanii yoo mo'attanis kanarratti hidhaa waan jiru natti fakkaatu isiis koottaa gara isin makama kan akkuma qoosaatitti keessa isiniif buusaatiin jira TikTok waan gartee qoosaadhaan beekamuuf isin jechuu barbaadeeti. Duuba haala keessanii miidiyaa to'achuu keessaa amma kunuyyuu isa tokko jechuudha. Bakka hawaasni keenya itti gale san dhaqanii dafanii achi keessaanis jechuudha ajandaa facaafatu jechuudha. Waan Facebookaan hin mul'anne achi hin mul'ifatu waan YouTube'n hin mul'anne achi hin mul'ifatu jechuudha. Amman tana hawaasni achi keessatti galee jira waan ta'eef miidiyaa namni haga isaa to'atu hin jiru haga Dr. Abiy jedhan miidiyaa to'atu hin jiru. Jechuudha akkanatti hogguu achi ilaalu kanatu natti mul'ata. Duuba amma waa'een badhaasa kanaatti jechuudha akkaataa Itoophiyaan itti reepoortii godhatte fakkeenyaaf addunyaan tun barkeessattuu biyyoonni Awurooppaa tun homa lamaami wanni isiin fakkeenyaaf ittiin Afrikaa kana hifattu keessattuu Afrikaa bahaa tana keessa wanni isiin hifattu jechuudha. Baqattummaadhaa fi kadhaa nyaataa jechuudha. Uummata isaanii kan beelahessanii fi nyaata gargaarsa jedhan dhaabbata nyaata addunyaa kana gaafachuu kanaan himi yoo kun lameen irra dhaabbate akkamitti hin badhaafamne yoo nyaataan if dandeenye jedhame fakkeenyaaf amma osoo baqataan Itoophiyaadhaa guututti dalagaan haalli mijateef yookiin haalli siyaasaa kan nama ari'u kan nama ajjeesu kan nama hidhu haalli sodaan hin jiru biyya san keessa namni baqattummaan dhaabbateeti jira haalli ammoo jireenyaallee fooyyaheeti jira namni haala jireenyaatiif biyyaa baqatu maaliin hin jiru jedhame Awurooppaan badhaasuu miti Itoophiyaa matanaa turistummaadhaaf dhuftee ilaalti hundi isiidha jechuudha. Biyyi durii gartee akkasitti namni akka qoosaatitti sooshaal miidiyaa kanarratti dhiyeenya kana maaltu deemaatiin ture osoo gartee fakkeenyaaf markabni wayii yookiin ammoo xiyyaarri wayii dhufee biyya deemuu feetan biyya gartee itti baqatuu barbaadda yookiin deemuu feetan deema osoo jedhamee nama Itoophiyaa xiyyaarri wayii dhufee nama meeqatu biyyatti afaan nama meeqatu deemaa kan jedhu akka qoosaatitti sooshaal miidiyaa kanarra naanna'aatiin ture dhiyeenya kana jechuudha. Yeroo haala akka isan keessatti jaalalli biyyaa haga dhabamu takka jechuudha. Jechuun namni keenya biyyarra jireenyaaf jedhee baqatuun sirriidha jechaatiin hin jiru kun sirrii miti. Namni
inni biyya ofii keessatti tattaafatee haala xiqqarraa ka'e biyya namaallee yoo dhaqe malleen inni akaafuu hin jiru namatti fakkaateeti namni ka biyya irraa baqatu irra guddaa jechuudha kan gartee dhiibame yookiin ammoo rakkoo siyaasaatiin haala adda addaatiin ka deemu akkuma jiru ta'ee jechuu hiyya. Irra guddaa namni kenna isuma keessatti aayidiroojii mammatama isaa keessatti wanni uumame biyya namaa dhaqee dalagaan achi jirti yookiin malleen achi jira ka jedhu uf amansiise garuu hogguu achi dhaqee haalli akkasii miti. Tole duuba osoo sun dhaabbate Awurooppaan badhaasa kanaa miti Noobeela kudhanii bakka takkatti ni badhaafti na amanaa. Itoophiyaan kaleessa kan isiin ittiin beekamtuun nyaata kadhatuudhaan qamadii kadhatuudhaan akkasuma immoo lammiileen isii baharatti kuma hedduun jechuudha keessattuu karaa Awurooppaa kana karaa Itaalii Jarmanii fi Ingiliis kanaan jechuudha baqatuudhaan karaa kan isiin beekamtuun jechuudha. Osoo haalli kun kan dhaabbatu taate badhaasa kanaa miti badhaasni guddaan badhaafama jechuudha. Yeroo kana isin jedhu waa'ee badhaasa muummicha ministeera Dr. Abiyyi Ahmad kana busheessaatiin hin jiru beekika nyaata hambisuudhaan amma akkaataa BBC'n gabaasetti kun fakkeenyaaf amma akkuma amma reefuu isin hin jedhu kana jechuudha nyaata alarraa galchuu irraa uf dandahuu ka jedhuudhaan keessattuu amma wanni tokko jijjiiramni jiru gannaan masnoodhaan gartee qamadii oomishuu kabunaa san qofa osoo hin ta'in yeroo lama sadii oomishuu ka jedhu irratti bal'inaan fakkeenyaaf kan hojjetamaatiin jiru ammoo asirratti amma rakkoon jiru tokkotu jira fakkeenyaaf amma gaafa wayyaanee san namoonni hedduun ni beeytan jedheetii yaada nyaanni nun barbaachisu jedhan fakkeenyaaf amma reepoortii akkasitti godhatan sadarkaa ittiin badhaafamallee gaan dubbiin badhaafama sanii miti badhaasa biyya keessaa kun yoo gartee deemee ofii isaatii dhiibbatee ala baheedha garuu arra yoo bonni waggaa takkaaf dheerate yoo bonni waggaa lamaaf dheerate yoo akkasuma ammoo gartee roobni walitti dhaabeetuma roobee waan facaafame kana kaballeesse yookiin akka hin nyaanne kan godhamu taate uummanni biyya keenyaa miiliyoona meeqaan beelawa. Itoophiyaan fakkeenyaaf waan uummata kana nyaachiftu lafaanii qabdi amman tanayyuu maaltu jira fakkeenyaaf amman tana waa'ee mana nageenyaatiin wal qabatee waa'ee buqqaatota gartee waa'ee nageenyaatiin wal qabatee akkasuma iddoo bonaa gammoojjii iddoo garagaraatti akkam keessa jira uummanni keenya fakkeenyaaf bar gaafa wayyaanee waan tokkotu jira qamadii alarraa kadhatamu kan alarraa galfamu kana jechuudha uummata keenya ka gammoojjiilee adda addaa gartee lafa waa hin biqilchine keessa jiran tiifattoota ka jedhamu kanneen jechuudha gammoojjii Booranaa gammoojjii Arsii fi Baalee keessattuu Baalee Booranaa Harargee fi godina sadiin kana Shawaa fi kun hedduu lafoota gartee gammoojjii heddummatan kama barbaadayyuu haa ta'u jechuudha nama miiliyoona hedduutu jechuudha dhaabbata agartee akkasumatti kennamaaf jechuudha osoo gartee fakkeenyaaf caamnu iyyuu hin bu'in osoo yookiin ammoo midhaan iyyuu hin badin jechuudha maaliif lafa gammoojjii waa biqilchuu hin dandeenye an qabatamaan iddoo beeku hedduutu jira jechuudha wanni sun amma fakkeenyaaf waggaa shanan kana dhaabbateeti jira bakka yoo akkam gartee namni hawaasni iyyateetiin jedhe badhaasni akkanaa kun maali badhaasaan jedhaa miti gargaarsi adda addaa inni jiru adda addaa irraa dabree gaafatamuu danda'a jechuudha. Innaa hawaasni gaafa wayyaanee san amma osoo fakkeenyaaf iddoo gammoojjii garagaraa keessa deemtanii amma karaa ittiin dubbatu hawaasa sagaleen qabne beeki ka gammoojjii iddoo fagoo adda addaa kanneen keessa jechuudha. Gaafa san akkana gargaarsa zayitii fi boqqolloo nuu kennaati turan jedheeti galatoomfata fakkeenyaaf hawaasni jechuudha amma gaafa wayyaanee san jechuu hiyya. Garuu amman tana wanni sun dhaabbateeti jira hin jiru jechuudha. Gaafa dhamee iddoo akkasiisanii ani beeka fakkeenyaaf bakka gartee nyaatti itti hanqina qabu akkasitti dhaabbata mootummaan gargaaraatiin ture ka amma irraa dhaabbate jechuudha. Yoo boru caamni dheerate har'a dhaabbanni nyaata addunyaadha jechuudha badhaasa uf dandeenyee jirra qamadiidhaan kan jedhu badhaasi dhugaadha kana badhaasuun sirriidha maaliif jennaan akkuma amma jenne kana waan hagas gahu gartee ka duraan kadhaadhaan qamadii alaaraa kenna uummanni kiyya beela'eedhaan kan beekamu san arran tan ammoo an uf dandahee jira yoo jedhaniitiin akkasiin reepoortii godhatan yoo akkasitti beeksifatanii akkasitti badhaasa kan ittiin argatu taate addunyaan badhaasa kanaa olillee kennuufii dandeessi jechuudha garuu ammoo osoo caamni dheeratee yoo ammoo gartee arra dhaabbanni addunyaadha kanarra nyaataan uf dandahuudhaa fi kaka'umsa agarsiisan nyaata gartee akkasii godhuu jedhu kanaan inumayyuu qamadii biyya alaatiitti erguu kan jedhudha. Hagam biyya keessa wal gahee inumayyuu anamma fakkeenyaaf nyaata uf dandahuu alaa galchuu dhaabuu kan jedhu kana arruma arge malee ani gaafa duraa fakkeenyaaf Itoophiyaan kan jette gara biyya alaatiitti ergina gara biyya alaatti erguudha jechuun ammoo kabiraa nun barbaachisu kaalaa nun barbaachisu jechuu miti keenya kana gurgurree doolaara argannee doolaara saniin ammoo kabiraa ittiin fudhachuu dandeenya kan jedhu akkasitti ogeessi tokko Itoophiyaa irraa amma dura ibseeti ture turtu takka ni yaadadha waggaa takka dura jechuudha garuu amman tanaa akka amma BBC'n gabaasetti jechuudha nyaataan uf dandahuu kan jedhudha. Qamadii gara biyya alaatti erguun doolaara argamsiisuudhaaf waan sirriiti jedheeti yaada. Kanaafuu karaa saniin ka argame jechuudha akka konfiis isinitti hin taaneef isiniin jechuu barbaadeeti. Boru ammoo caamni dheeratee yookiin ammoo amman tana daqiiqa amma keessa jiru tanatti uummanni keenya kabeelaa rakkataa jiru kabeelaa du'aa jiru hin jiru laata gammoojjii adda addaa keessa kabeelaa amma osoo barbaadan jechuudha. Uf dandahuun gaafa dhugumatti gartee biyya keessaa argame Noobeelayyuu badhaafamuu qaba. Abbaan barbaade haa ta'u namni gartee biyya isaa bulchaa jiru hatta Abiyyi illee yoo ta'uu baate jechuu hiyya. Innaa karaa saniini arra
badhaasa kana argateeti jechuudha muummichi ministeeraa dinqisiifattoonni isaa akkasuma gartee deeggartoonni badhaadhinaa baga gammaddan isiniin jenna. Garuu ammoo as duubaan akkuma gartee gaafa noobeelaa san namni gartee badhaasa noobeelaa fudhate akka nama uffata adii uffateetiin dhoqqee keessa dhaabbatuuti jedheeti ture eenyu ogeessi miidiyaa kanarratti akkas jedheetiin ture jechuudha. Dubbiin osoo turin akkasuma taate jechuudha. Arra fakkeenyaaf badhaasni kun argame bor ammoo dhaabbatuma nyaata addunyaa kanarraa u'u jedhee uummanni mootummatu jedhaafi miti beekika uummannumaan u'u beeloo inni dhumne jedhee yoo wanni kun addunyaa bira geette hay kaleessa gartee nyaataan of dandeenya jedhamanii badhaasa hin fudhanne arran tana immoo akkam yoo jedhame jechuun arran tana cabacabaa kana bakka arran abbichuun badhaafame amma namoonni hedduun fakkeenyaaf amma faarsee bulaan hedduun harka dhaasirra jechuudha an kanaa miti dhuguma wanni kun yoo biyya keessaa bu'uuraan lafa qabate yoo uummanni keenya dhugumatti of danda'e wanni guddoon sanii jechuudha. Karaa biraatiin ammoo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad walgahii Itaalii kanarratti argamuudhaan wal qabatee kana caala nama gammachiisutu jira. Fakkeenyaaf asirratti keessattuu wanni kun walgahii Afrikaa Itaalii jedhama yaamamni isaatii jechuudha. Qondaalota Afrikaa hedduutu achirratti argama bakka buutonni adda addaa jechuudha. Mootummaa Somaaliyaatii fi muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad achirratti qaamaan fuulaa fuulatti wal arganii waliin mari'atuu danda'u ka jedhu shukshuktaa gadi baheeti jira kanallee kan gabaasee hatta BBC nu gabaaseeti jira jechuudha. Walgahii kanarratti mootummaa Somaaliyaatii fi muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad wal arganii bakka dippiloomaatonni addunyaadhaa adda addaa jiran akkasuma gartee ifaa bilisatti fuulaa wal arganii yoo mari'atan badhaasni kana caalu hin jiru waa'ee walama wal arganiiti yoo wal amansiisuu danda'an jechuudha. Dura tokkoffaa kanarratti walii galuu yookiin ammoo gartee karaa biraatiinuu akkuma Somaalilaandi wajjin walii galanii walii malateessan akkasuma Somaaliyaa wajjinis walii galanii waan biraa akka dabalataatiinuu sarbiraayis nu godhuu danda'an jechuudha. Kuni waan hedduutu akka nama gammachiisuudha. Shukshuktaan amma gartee fakkeenyaaf muummicha ministeeraatii fi akkasuma gartee Somaaliyaadha achirratti qaamaan wal arguudhaaf kan jiru kana BBC illeen gabaaseeti jira jechuudha. Kuni waan hedduu abdii namatti horuudha yoo dhugaa ta'eetiin akkasitti kan milkaa'u taate jechuudha. Bifa shukshuktaatiini miidiyaan tokko tokko akkasitti gabaasaatiin jira jechuudha. Kuni waan hedduu takka namatti toluu jechuudha. Fakkeenyaaf barra waa'ee maan bishaan diimaadha kan nuti hedduun keenya harka haafii jirru kuni jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaan Somaalilaandii kun jechuudha akkaataan inni itti gabaase torbaan takka dura jechuudha. Humna galaanaa kan ijaarattu qofaan kenneef malee waa'ee gartee naggadaa wadaba jedhamu san jechuudha kan galaana meeshaa ittiin galfatuudha kan naggadaa sanii bishaan akkuma duraaniitti nuuf kafaltee itti fayyadamuu dandeessi malee wanni biraa kan naggadaa irratti ka walii galle hin jiru kan loltummaa yookiin humna galaanaa ijaaratu qofa ka walii galle jedheeti jira bara akkasi biyya noorkatti naqee bara nuti waa'een qaaloominsa jireenyaa jijjiiraa akkas ta'uuf deema akkaataan Itoophiyaan itti gabaastee fi akkaataan Somaalilaandiin itti gabaasaa jiran wal adda uummata isaaniitiif kan inni mootummaan Somaalilaandii jechuudha bara kan marakkoo uume kanayyuu akkasuma mootummaan gadiillee bara humna galaanaa asirratti humna galaanaa ka waraanaa ijaarateetiin lafa Itoophiyaadha lafa Somaaliyaadha fudhatu deemaadha kan Somaaliyaan gadii jedhillee jechuudha. Akkasumatti ammoo mootummaan Somaalilaand illee uummata isaatiif yeroo himutti miidiyaalee hedduutu gabaasaatiin ture jechuudha waan kana. Kan waa'ee humna galaanaati malee kan naggadaa irratti wanni walii galee wanni wal dubbanna hin jiru ka jedhudha. Kanaafuu yookiin ammoo kan dabalataa bishaan biraallee kan naggadaallee yookiin Somaaliyaa wajjin walii galanii akkasuma gartee waan amma irratti wal gaarreeffatan ka gara waraansaatti geessuuf deema jedhameetiin shakkamu kanarratti walii galuu danda'an jechuudha. Kuni hedduu takka waan nama gammachiisu isiniin jechuu barbaadeeti. An Abduu Moobaayil Abbiraayii hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagaan naa tura.